Akka moltan daawwattoota keenyaa kun AMN Plus chaanaalii haaraadha. Maatii AMN Plus waan taataniif guddaa ulfaadha. Qophii addaa qabna. Qophii addaa keenya har'aatiin immoo Finfinnee fi dhimmoota Finfinnee fakkaatan kaasna. Inspektar baga gara chaanaalii haaraa AMN Plus sagalee dhalootaatti nagaan dhuftan. Baga sinis naaf feertanii baay'een galateeffadhaa doosaa asiis pirogiraamii kan qopheessitan hundumaa. Hayyee qorannoowwan garaagaraa kan agarsiisan magaalaan Finfinnee Itoophiyaa dabalatee jechuudha keessumaa immoo giddugala sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa waan taateef magaalaan Finfinnee lakkoofsa konkolaataa xiqqaa qabdi balaan keessummeessituu olaanaadha waan jedhu qorannoon garaagaraa yeroo garaagaraatti ba'u ni ifoomsa. Isa kanaan wal qabatee kaleessa akkam ture misoomni koriidarii dhufuunsaa immoo maal buuse Finfinneedhaaf? Egaan eddan as jiraachuu calqabee waggaa 40 ta'a garuu gara waggaa 40tti siqeera. Asumaan umurii koos ilaalamuu hin danda'amu jechaadha. Kun nama jiraataa magaalaa keessa ta'us akkanumattis immoo hojiin koo kan daandii kanaan walitti yaa dhufuufu waan tiraafikii poolisii yaan tureefu magaalli kun akkam taate akkam turte amma akkam taate akkamitti jijjiiramte jechuu ilaaluudhaaf nama dhiyoodha jechaadhaaf waan kanaaf. Kanaafuu ani egaa kanaan dura innaa jiraannu beekna magaalli akkamitti akka turte daandiin ishii waan bareedduun turre dhiphaa ture namni keessumaa namni lafoon deemu immoo waan daandii qabuun tureeyyuu konkolaataa fi namni lafoon deemu walumaan naa deemuun beeknaayyuu. Kanaafuu balaan du'aan baay'ee qaqqabayyuu magaalaa kana keessatti amma waggaa 2013 fuulduratti akkuma WHO kaasetti egaa balaan tiraafikii Itoophiyaatti kan qaqqabu konkolaataa 10,000 keessatti nama 183 du'aayyu. Kanaafuu baay'ee makiinaan jiru namni kan du'u baay'ee ture jechaadha. Amma hir'atee garuu magaalaa keessatti 12-13 natti fakkaata balaan konkolaataa 10,000 keessatti jechaadha. Akkuma biyyaattis hir'atee gara 30tti seeneera amma jechaadha. Kanaafuu egaa jijjiiramni kun akkamitti balaan kun hir'ate jechuun ilaaluun danda'ama jechaadha. Daandiin innaa tottole innaa konkolaataa afennaa tottole keessumaa immoo nama lafoon deemu innaa tolu balaa tiraafikii hin hir'isa jechaadha. Namni kan ilaalu kan ijaan ilaalu kan bareedu kan ijaa bareedeef bichaa ijaa innaa deemnu nutti toleef bichaa ton ta'in balaa tiraafikii keessaan isa akkamitti balaa kun hir'isuu irra keessa jira jechaadhaaf ilaaluun baay'ee barbaachisaa jechaadha. Xinaatonni baay'een kan ilaalchisus kana daandiin iddoo toletti iddoo namni lafoon deemuuf namni biskileetiin deemuuf namni konkolaataan deemuuf innaa addaan wanni jedhee ta'u balaan hir'ata jechaadha. Kanaafuu balaan tiraafikii hir'isuudhaaf waan baay'ee hojjete keessumaa immoo akka nama jireenya magaalaa keessatti jirutti ani baay'een gammada. Namni ijaan innaa ilaalu waan tokko ijaan ilaaltee innaa ilaaltu baay'ee innaa sitti bareedu lafoon deemuun naa barbaadde baay'ee sitti bareeda jechaadha. Balaa tiraafikii hir'isuufaafuu koriidariin kun dhufuun baay'ee dhugaa akkuma biyyaattis akkuma magaalaa kanaattis jijjiirama guddaadha jechaadha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee misooma koriidarii kanaan wal qabatu waggaa 1-2 asitti waan hojjete kun bu'aa qabatamaan irra magaalatti jijjiiruu bira darbee lubbuu badu garmalee badu baraareera jechuu dandeenya. Dhugaadha. Ani akkuma beektutti ganama miidiyaa adda addaatti marajaa kana kennaayyuu akkuma beektutti balaa du'aas balaa cimaa namarratti qaqqabus kan meeshaa irratti qaqqabu hundumaa anatti kennaayyuu. Ammas immoo iddoo miidiyaa kana hojjedhutti marajaa nan fudhadha jechaadha. Innaa sana egaa amma makiinaan amma jiru kun innaa sana jiru. Guyyaa namni tokko toon du'e hin oolu garuu. Gaaf tokko lama sin du'a. Keessumaa immoo meeshaa irratti kan qabus baay'eedha. Amma edda koriidoriin kun dhufee booda amma dheengadda gaafa xata duraa bultii 3 keessatti jimaata qadaamee fi sanbata keessatti nama tokko du'e jechaan dhaga'ee marajaan kan naa kennan. Innaa kaan egaa bultii tokko keessatti namni 2 sinnaa du'u jira namni tokko sinnaa du'u jira. Amma maalinni akkamitti wanti kun geeddarame akkamitti jijjiirame innaa jennu innaa laallu dhugaa jechuudhaaf namni lafoon deemu konkolaataa wajjiniin oo addaan ba'e balaan kun hin qaqqabu. Namni tokko garuu akkasuma ta'es daandii keessa seenuun isaan oolle toon beekiin yookiin beekaa uumaan jechaadha. Isa egaa seeraan gaafatamu seeraan
laaluun nurra jira jechaadha. Keessumaa kan hojii irra jiran kan hojjechuutu isaan irra jira. Kana malee egaa iyyaa koriidariin kun hojjetameef waan dhugaaf balaa tiraafikii hir'isuufaaf isa qofaa bichaa miti. Tiraafikiin egaa kiraawudii baay'ee qaba miti. Iddoo tokko kaatee iddoo tokko qaqqabuudhaaf innaa tokko sa'aatii 2 sa'aatii 3 daandii irratti makiina keessatti kan fixu jira. Amma gan iddoo tokko kaatee iddoo tokko deemuudhaaf na dandeenya. Keessumaa iddoon koriidariin hojjetametti sa'aatiin sirratee namni akka faqqadeetti iddoo barbaade sa'aatii barbaade qaqqabuudhaaf hin danda'a. Isu bichaa miti egaa kan maanni koondishiniin kun maal jedhama emishinii aan isaanis innaa ilaallu makiinaan iddoo tokkotti baay'ate gaaziin baay'een baha. Isumaanuu namarraa xeenaa namarratti ilaalluudhaaf baay'ee jijjiirameera jecha magaalli kun egaa amman baay'een gammada. Akka jireenya magaalaa keessa nama taa'utti akka nama biyyaatti akkan ta'ettu innaan ilaalu kun baay'een gammada. Hordoftoota keenya AMN Plus sagalee dhalootaati kan caqasaatti jirtan keessummaan keenya Inspektar Asaffaa Mazgabuuti waggoota dheeraadhaaf hojii kanarratti dabarsaniiru arras dhuunfaadhaan hojjechaati kan isaan jiran dhugaan jiru maal fakkaata dhugaa soquudhaa fi misoomni magaalaa Finfinnee gama lubbuu baraaruun immoo maaltu hojjetame waan jedhudha. Magaalaan Finfinnee dhimmoota garaagaraatiin amma numiti lammiilee biyyattii yookiin immoo jiraattota magaalaa Finfinnee duwwaa otoo hin taane aardii Afrikaa fi addunyaaf itti waamaa jirti. Haa ta'uuti seera tiraafikaa kabajuu wal qabsiisee misoomni koriidarii kun qaroo dhabeeyyii qofaatti hojjetameera, imaltootaaf qofaatti hojjetameera, akkasuma konkolaachistootaaf siluma isaayyuu daandiin kennameera. Seera isaa kana hojiitti kun wal qabsiisee kaleessa dheengadda duraa konkolaataaf namni wal dhiibaa gaafa deemu balaa tiraafikaa qaqqabu waan tuttuqnee jira. Nutoo ofitti deebinee gaafa laallu waanni lubbuu baraaruufis irra magaalatti pilaanii qabsiisuudhaaf waan hojjetame kan hojiitti kun wal qabsiisee maal taajjabdanii Inspektara Asaffaa maal taajjaban keessumattuu kaleessa waan turee fi har'a immoo misoomni kun kan fidee wal qabsiisee kaleessaaf irra gaafa taajjabdan jijjiiramni jira moo hin jiru? Maalin inni tokko kan inni ilaalu waan tokko kan halatti bahu maaltti fakkaate waan hadii irratti waan hadiin tokko baay'een jiramti hadii umsan irratti waan gurraattiin xinnoo tokko itti buute baay'ee ilaalama jechaadha. Inni ilaalama miti. Amma egaa magaalli baay'ee jijjiirame hin bareeda baay'ee waan jedha achuma irratti nawaa tokko balleessitu ni ilaalama jechaadha. Durii namnis horiinis harreenis makiinaanis iddum tokko deema ka. Amma immoo addaan baheera ka. Addaan bahee naa jiru namni baay'ee akkuma daandiin itti kennametti daandiidhaan fayyadama. Tokko immoo achi baheetu iddoo hin taane taa'a dhaabbata. Iddoo hin taane daandii ittiin deema ittiin fayyadama. Kanaafuu amma ni ilaalama jechaadha. Kanaafuu namnis nu taajjabama namni halaa dhufe daandiin kun akkanatti hojjetame akkanatti miidhageera akkanatti bareedeera jarri kun akkamitti fayyadamu daandii kana nuti ilaaluu danda'u jechaadha. Kanaafuu amma jireenyi magaalaa keessa jiraachuudhaaf seera beekuun nurra jira jechaadha. Oo ta'uu baate innaa tokko maaliin jedha nama lafuuf deemus seerri jira kan konkolaataan deemus seerri jira. Seerri kun seerri baheera nuti seeraan rakkoon qabnu Itoophiyaan baay'ee akkuma warra faranjootaatti seera qabna waan seera tiraafikii kana isa lafarra buusu nurra jechaadha. Nama lafuun deemus akkuma daandiitti kennametti fayyadamuuf. Namni konkolaataa kan konkolaachisu akkumatti seerri ittiin faqqadutti akka fayyadamuuf. Kana yoo ta'u baatee seeraan gaafatamuudha. Akka seeraatti adabsiisa. Seera gaafatamuutti irra jira jechaadha. Amma innaa tokko galgala innaa ilaallu akkuma kanaa duritti alkoolii kanas dhuganiitu konkolaataa akka faqqadatis konkolaachisaniitu koriidarii irra bahanii balleessanii ni ilaalla. Ganzabni biyyaa baay'eetti irratti bahee garuu. Kanaafuu isaanis akka wanni jedhu garuu gaafatamummaa guddaadha. Dhagayeeras kanaan dura pooliin tokko naa cabee birrii 20 ol kaffaluu akkas jechuu dhagayeera. Amma ndawum isa caalan itti fakkaata. Isa marga irrattis bahanis akkasuma jechaa dhagayeera. Kana egaa namni magaalaa keessa jiraatu konkolaachisaanis namni lafuun deemus hawaasni hundumtuu jiraataan magaalaa hundumtuu beekutu sirra jira. Akkamitti beeka jechaan akkuma waradaatti jiraatutti iddiriidhaanis maabaraanis ammum beekamuun ammum danda'amuun namni beekutu sirra jira. Akkamitti akka fayyadamu ookta ubaate akkamitti akka gaafatamu balaan akkamitti qaqqabu kan jedhu keessumaa poolisoonnis damba askabaarii kan jedhamu hundumtuu waliin ta'anii namni bakka beekuutti hojjetamee dhummi jenneetuma seeraan gaafatamu markoon jiru jechuun hin ta'u
namni beekee waan sana keessa seenuu irra jira. Namni beekee balleessu amma hin danda'uun. Namni beekee balleessu immoo gaafatamuu irra jira. Kanaafuu nama barsiisuudhaaf itootti hojjennee Finfinneen akkuma beekamutti tokko international organization baay'ee jira. AU'n as jira, ECA'n as jira, international organization wanti guguddaan as jiru. Walga'iin Afrikaa sumatti kanaafuu nutis ammasumaan of jijjiiruun irra jira. Mootummaan mataa keenyaan amma yaada keenyaan jijjiiramuun irra jira. Lafa jijjiirree daandii jijjiirree lafa hojjennee fooqee hojjennee waaqa egaa ittiinoo nuti jijjiiramuu baanne homaa gatii hin qabnu. Kanaafuu sassa hojjechuun irra jira jechaadha. Kan daawwachaa jirtan AMN Plus sagalee dhalootaati. Hordoftoota keenya Inspektar Asaffaa Mazgabuu yeroo dheeraadhaa fi hojiiwwan daandii fi daandii wal qabatan keessumaa immoo to'annoo tiraafikaatiin yeroo dheeraa dabarsaniiti kan isaan jiran. Finfinnee irra jijjiiramte arguu keessatti anuu abbaa carraati bagan namarraa ta'ee jechaati kan isaan jiran. Inspektar Asaffaan kan biyya keessaatti keessumaa magaalaa Finfinnee wal qabatee to'annoo tiraafikaan hojjechuu duwwaatu hin taane gara idil addunyaatti simaltanii biyyoota garaagaraatti Itoophiyaan alas deemtanii leenjii kan fudhattan waan taajjabdanii jira waan ta'eef sanas wal qabsiisnee kaasnumee namni namarraa barata waan ta'eef Inspektar. Gaaf tokko Dubaayii dhaqeetiin Dubaayii dhaqneetu daandii ce'uuf dhaabbanne. Namni baay'eedha namni alaa dhufees faranjoonnis warri Afrikaa dhufees hundumtuu warri biyya sana kan jiraatan warri keenyas wajjinumaan jirraayyuu dhaabbannee daandii ce'uuf dhaabbanne. In eegna. Ibsaan tiraafikii magariisni hifeera konkolaatonni deemuu dhumani konkolaatonni magariisni sun hin banne namni mallattoon namaa immoo diimaa hifeera achitti diimaan sunis hin banne nuti dhaabbannee teegna namni hundumtuu dhaabbatee teega walakkaa sanaan Amaariffaan namni haasa'an ijoolleen biyyaa kan keenya kan Itoophiyaan Dubaayitti dhiiraaf dubartii ta'anii wajjin jiru haasa'umaan daandii keessa seenan. Dhiisaa malee tamalasuun jee ምን ማለታችሁ እና ነደጋን ዱበትና ይላለን ኢንስፔክተር አሰፋናችት ሰጂ ያልቀበለ እንደ ቢአንድ ወጥ ደቢአኒት አይ መኪናን እንጅሩ የንዴት መኪና ነው ጅራችሁ ባቴስ ነምን ኩን ሁንዱምቱ አስዳበት ይራ መለቶን ነማ ዲመሱን በነ ኩን መገሪሱን ኮንኮላታፍ ይፈሙን በነ አከምት waan namni keenya amala keenya fuunee ta'ee biyya keessa duul deeman biyya namaa geesse ammas biyya keenyatti kan dabarsu maalinni daandiin jira amma boolee keessatti daandiin jira daandii walakkaa irratti ibsaan tiraafikootni jira ibsaan kun konkolaachisaa fi nifa nama lafoon deemu sinifa mallattoon lachanu hin agarsiisa konkolaatonni in eegu iddoo tokkotti garuu iddoo tiraafikiin hin jirne iddoo tokkotti hin deemu ግን ዶ ባየረት ነጉ ነምን ለፎን ደሞ በቃ መኪናን ይፈራፍ እንደማ ደሞ ረጅራ ወለካም ኬስ ሰነኬስት ወልኢባ እንደሙ ይላል ከናፉ ኦፍ ጅጅሩን ረጅራ ዶጋ መጋራ ኬስ ወጅራነ አኩም ሴራ መጋለት ጅራቹን ረጅራ አኩም ሴራ ትራፊክት ጅራቹን ረጅራ ከናላኒ ላሌ ከናንድራ ከና ባንኮት ኪረትስ ከኒላሌ ቶኮ ጅራ ነምን ሞተራን ደሞ ባየ ጅራ አኑ ሞተራን ፈየደምን ቱረና ሰና አቀኒ የሮ ዳንዲ ትራፊክ ኢብሳ ትራፊክ ጋን ሁንዱምቱን አበት ወቃ ቶኩን ደሙ ቶኩ እና ናስደቢኦ ሞቶር አኩም ዳንዲ ኢብሳ ከደርቡ ዋን ፈየ አከደርቡ ዋን ታኒ ፈቀደመት ፈካተ በቃ ከናፉ ዶ ቶኮ ተና ደም ነው ዶጋ ቢኬኛ ኦማን ቶን አቢን ማሊፍ ግን ሴራ ሄጉ ደደብነ ያደና ማሉማ ፈጋ ዋን ሆጀተሜ ዋን ኖከነሜ ከና ilaalle seeraan fayyadamneet balaa tiraafikii kanas hir'isneet gammannee keessa jiraachuun irra jira yaada baqa. Gara naamusa konkolaachistotaatti immoo dhufnu namni baay'een carraaqqii taasiseeti kan waraqaa konkolaachisummaa argatu. Inspektarri Asaffaan yeroo baay'ee waan kaasan qabu namni konkolaachisaan tokko konkolaataa 5 oofaa kan fuuldura isaa jiru kan saati kan booda isaa jiru akkasuma gara bitaa fi mirgaan kan jiru jedhu dhaadannoo akkasii qabdu sin akka biyya keenyaatti ga'umsi leenjisummaa ga'umsi gama konkolaachisummaatiin kennamu kun
konkolaachistoota ga'umsa akkasii qaban kana nuuf argamsiisaa jira jedha yaadu rakkooleen uumaman gama biraatiin rakkoon teeknikaa garaagaraan jiraata ga'umsumti keenyoo gaafa waraqaa konkolaachisummaa fudhannu mataasaa ga'umsi keenya akkamitti ilaalama leenjis hin kennitu waan ta'eef iddoo garaagaraatti muuxannoon biyyoota biroos jira yeroo dheeraas kan dabarsita waan ta'eef balaa tiraafikaa qabu keessatti illee ga'umsi konkolaachisummaas akka rakkoo tokkotti ilaalama daandiin jijjiiramee jennee waan Finfinnee kaasaa jirra waan ta'eef irri magaalaa Finfinnee jijjiiramee daandiin qabnu gara sadarkaa istaandaardii isaa eeggate yookiin immoo kan magaalaa Finfinnee keessa jiru sadarkaa addunyaa qabateera jechuu dandeenya magaalota ollaa keenyaas hin beekna waan ta'eef ardii Afrikaa irraas baay'een dhufanii muuxannoo fudhachaa jiru waan ta'eef ga'umsi konkolaachisummaa biyya keenyaa akkamitti taajjabdu waan taajjabdanii fi maal ta'uu qaba jettu. Maalinni egaa namni beeke garuu waan baay'ee hojjechuu hin danda'a. Namni beeke garuu balaa ofirraa eegaa namarraas ni eegaa balaa jechaadha. Beekuun irra jiru beekuuf immoo leenjii fudhachuutu irra jira. Mana barnootaa seenee leenjii konkolaachisaa eeyyama konkolaachisaa baruutu irra jira jechaadha. Namni tokko dhuguma bareetu eeyyama konkolaachaa kana fudhatee dhuguma moo jettee waan namni ilaaltu jira na tokko heega namaa fi waaqaan heegee kan manatti galu baay'ee jira konkolaachisaadha dhugaa kana jechuun egaa seera tiraafikii otoo hin beekin waa tokko otoo hin beekin teeknikii konkolaataa otoo hin beekin kadhee makiinaa fuudhee daandii irratti bahuu jechaan namni hin beekne immoo waan hojjetu hin beekaa jechaadha. Kanaafuu tokko warri leenjii irra jiran kuni wanni leenjisan kuni sirriidhaan akkuma dhugaatiin leenjisuu isaan irra jira. Eeyyama sirnaa fudhatan sirriitti fatanaa kana darbanii sirriitti fudhatu isaan irra jira. Kana ta'uu baannaan garuu rakkoodha. Egaa isa ilaaluudhaaf mana leenjii eeyyama konkolaachisaa kanas ilaaluu barbaachisa jechaadha. Ani tokko garuu naan ilaalu daandii irratti dhugaa fudhatan sirriidhaan baraniit fudhatanii jechuudhaaf na rakkisa garuu. Innaa tokko naa ilaaltu eeyyama isaanii naa ilaaltu jireenyi isaanii as Finfinneedha. Eeyyama konkolaachisaa kan fudhatan yookiin Gaambeellaa yookiin iddoo tokko dhaqaniitu. Dhugaa itti dhiyaateetu kan achi dhaqanii fudhatan. Moo maalinni jettee yaadda garuu hin beekamame waan. Gaambeellaa bichaa ta'uun ta'in naannolee biyya keenyaa hundumaa yeessuma dhaqanii waradaa tokko dhaqanii fudhatu. Kana jechuun lubbuu namarratti kilaash koppii kennuudha jechaadha. Dhugaan dubbachuudhaaf. Namni hin beekne kana kaa innaa sanuma ammoo maashiniidha kun. Makiinaan maashiniidha. Oo barachuu baatan oo sirriidhaan barachuu baatan kontroolii isaanii wucciidha kan ta'an jechaadha. Kanaafuu to'annoo isaanii ala ta'a. Kanaafuu ijaa ta'eefu eeyyama kanarratti sirrii ilaaluun barbaachisa. Kan biraa teeknikiis kaasuun irra jira. Teeknikiin konkolaachisaa balaansaa sababni balaansaa xinnoo baay'ee miti garuu. Balaan inni qaqqabe gara nama baay'ee balleessa. Lubbuu nama baay'ee balleessa. Daandiin hojjetame egaa daandiin keessumaa kan Finfinnee waan tokko kaasuu hin dandeenyu inni koriidarii lammaffaa amma daandii isa waan irraa ba'ee keessatti seenuu irra jira. Achumaan babal'achaa jira. Sababa daandii kan kaafnu jiru jechaadha. Kanaafuu amma kanaa booda kan jiru egaa gaafatamuun eenyutu gaafatamuu irra jira. Balaan kun inni qaqqabe namichi kun eeyyama konkolaachisaa isaa baasee teeknikii isaa baasee maal inni jechuu ilaalamuun irra jira jechaadha. Inni akkas goonu abbaatti gochuun ni danda'ama. Ni danda'ama jechaadha. Hordoftoota keenya kan caqasaa jirtan AMN Plus chaanaalii haaraadha. AMN Plus sagalee dhalootaati. Nu argattanii nu waliin turuuf NSS isaa 12 frequency isaa 1985 godhachuudhaan akkasuma polarizationii horizontal simple rate isaa immoo 45 irra taasifachuudhaan AMN Plus argachuu dandeessu waan ta'eef nu faana turaasiniin jenna. Keessumaa magaalaa Finfinnee fi kaleessa waan ture waan wal qabatu balaa tiraafikaa hir'isuu keessatti misoomni koriidarii maal buusee waan jedhu irratti nama yeroo dheeraadhaa fi hojii poolisummaadhaan keessumaa immoo to'annoo tiraafikaatiin wal qabatee yeroo isaanii aarsaa kaffalanii hojjechaa turan. Har'a immoo qopheessaa olaanaa sagantaa Auto Safety Inspektar Asaffaa Mazgabuu waliin turtii kan taasisaa jirru. Isinis maatii AMN Plus sagalee dhalootaa waan ta'aniif guddaa ulfaadha. Kaleessa waan hin turiin irra argachaa jirraa jenneerra. Ammas wantoonni bultii keessa jijjiiraman ni jiraatu. Haa ta'uti
rakkoo uumamu kana otu maal ta'e wayyaa fakkeenyaaf balaa tiraafikaa kana hir'isuudhaan ammoo Finfinneen jijjiiramaa deemtu namni jijjiiramuu waan qabuuf Inspektar Asaffaan osoo maal ta'ee kana caalaa fooyyamnee argamuu dandeenya jedhan yaadu. Maalinni akkuma calqabaatti kan hin sittime isa hawaasni magaalaa keessa jiraatu jireenya magaalaa keessa jiraatu hundumtuu akkamitti daandii fayyadamu akkamitti tiraafikii balaa tiraafikiin kun hir'isuu dandeenya kan jiru hundumtuu baruutu irra jira garuu akkuma jedhetti ammum danda'ameen amma dakaatti nam jireenya daka jiruun hundumaanuu barsiisuun irra jirichaadha. Sanaa booda maalinni gaafatamuutu irra jira hundumtuu akkum balleessatti amma biyya keenyatti rakkoon kan jiru maalinni balaan tokko qaqqabe miti kan tiraafikii namni tokko du'e miti itti gaafatamaan konkolaachisaadha bakka. Maalin balaan kun akkamitti qaqqabe balleessin isaa eenyuun namni lafa hundeemu rukutame inni eessaa gara kamitti deemaayu konkolaachisaan kun osoo akkamitti deemaayu balleessi konkolaachisaa kun maalin jechuun addaan hiruun irra jira. Amma hundumtuu namni lafa hundeemu na tokko tokkome na zeebraa irratti daandeen naa ceetu konkolaachisaan dhaabbateetti dursa kennaaf miti. Tokko tokko warri dubartiin gurra isaanii keessa eerfoonii godhanii bakka waa tokko sin ilaalan. Namni warri dhiiraa immoo harka isaanii surrii keessa seenaniitu waa tokko jiran bakka. Inda'uum hin jedhame achumatti zeebraa irratti wal beellamna jedhamu. Kanneen dibaabee godhatanii bitaa mirgaa isaanii kan hin argine fuuldura isaaniillee namni zebraatti gaafa fayyadaman imalaan tokko garanatti yoo dhufu tokko immoo achi darba miti yeroo itti walitti bu'an illee jira walii isaanii balaa wal geessis amma immoo keessumaa immoo moobaayiliin kun immoo rakkoodha amma kana laal moobaayilii ilaaluu deemu teessii gochuu haasaa deemu baay'eedha. Kanaafuu maalinni gaafatamaan namni lafa hundeemus gaafatamu irra jira dhugaan dura akkuma jedhetti qabaleedhaanis diriidhaanis maabaraanis iddoo hundumattu namni baruutu irra jira namaan sirriitti barsiisuudha. Kanaaf immoo koominitiin poolisiin waan baay'ee hojjechuu danda'a. Damba askabbaariin keessumaa waradaa keessa jiru waan baay'ee hojjechuu danda'a. Mootummaa waan baay'ee danda'a jechaadha. Dabareen booda namni daandii sirriitti fayyadamu. Kanaan dura nan beeka bara 2007 natti fakkaata seerri tokko magaalaa keessatti ba'eetu nama lafa hundeemuun yaman gaafatamutti jalqabeeyyuu ganzaba qixaatiin jalqabee ture. Ani innaa sana hojiirra jira kanan beekaa. Innaa sana namni ganzaba qabu achumatti kaffalayyuu namni hin qabne immoo garam qabaleetti fuudhaniitu hojii sooshaaliin kana hojjechuu jira akkas godhaniitu. Innaa sana egaa pirogiraamis hojjechuu irra jira. Waan miidiyaa irratti san anatti kenna egaa marrajaa kanas ji'a tokko keessatti parsantii 70 balaan tiraafikiin du'aa kan hir'ate magaalaa keessatti. Kana jechuun egaa nama lafa hundeemu irratti hojjetame balaan tiraafikii hir'achuu hin danda'a. Keessumaa immoo akka biyyaatti balaan tiraafikii magaalaa keessatti 85% kan qaqqabu nama lafa irra deemu irratti. Akka biyya irratti 49 hool nama konkolaataa irratti yaabbatee deemu irratti qaqqaba. Akka katamaa immoo naa ilaalle kan magaalaa kan ilaalle 85 hool nama lafa hundeemu irratti qaqqaba balaan kun. Egaa sanaa keessa nama lafa hundeemus gaafatamuu irra jira jechaadha. Kanaafuu amma danda'amutti nama lafa hundeemu nama daandii irratti deemu kan hundumtu seera isaa beekee seera beekee fayyadamuun jiraachuu baate immoo gaafatamuu irra jira yaada. Kanaa booda baay'ee tuuristiinis hin dhufa ta'a. Innaa dhufu nuti daandiin sirriitti deemuu baanne taajjabas nurratti wanni jechuun hin jira. Kana ogoone balaanis hin hir'ata. Koriidarii kana nama hojjeteef hundumaa dhugaa galateeffachuun jaaladha. Ani jiraadhee akkuma duratti sitti himetti jiraadhee waan kana ilaaluun baay'een gammada. Kan hordofaa jirtan AMN Plus sagalee dhalootaati.
keessumaayyuu balaa tiraafikaa hir'isuu keessatti misoomni koriidarii magaalaa Finfinnee irra ishee jijjiire maal buusee waan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan kan si waliin turtii taasisaatti jirru keessummaan keenya immoo Inspektar Asaffaa Mazgabuuti. Isaan baga nabbaa cirraa ta'e baga namarraa ta'e Finfinnee jijjiiramte arguu kootti kaleessa waan darbe gaafa yaadadhu har'a warra gammadan keessaati nuun jechaati kan isaan jiran. Gara xumuraarratti waan kaasnu irra caalaa isaa sanbataaf dilbata balaa tiraafikaa wal qabatee lakkoofsi ol ka'aa jira qorannoon agarsiisu keessumaa immoo dargaggoota irratti. Sababni kanaa maali? Maal ta'uu qaba gara fuulduraatti? Maalinni dargaggoo irratti balaan itti qaqqabu kan baay'atu akkuma biyyaatti ton ta'in akkuma kan biraattis biyya biraattis hundumaa akkuma idil addunyaatti qorannoo agarsiisu. Akkas kan agarsiisa. Maalinni namni asii achi kan sosocho'u baay'een warra dargaggoota keessa jiru beekama. Kanaatu ta'uun ta'een bicha bashannanaa keessa irratti immoo eksaayitii ta'ee kan baay'ee bashannanu egaa umuriin na dargaggoo irra teenyu hin beekama garuu nutis dabarree waan sana na akkas ta'u maalinni kun egaa keessumaa amma kanatti himte yeroo bultiin bashannanaatiin bultiin irra caalaa sanbataaf dilban kanaafuu maaliin qabama kun egaa keessumaa kan alkoolii wajjin qabamee kan jiru egaa alkoolii dhuganii achi immoo keessumaa immoo sa'aatii ciisan darbanii innaa deemu waan lama tokko sa'aatii rafuu qabanitti sa'aatii rafuu darbaniiru sana keessa immoo alkoolii dhuganiiru of kontirool gochuu waa tokko hin danda'an jechaadha. Kanaaf hir'isuuf maalinni amma tiraafik maanejmentii fi tiraafik poolisiin Finfinnee waan baay'ee hojjechuu irra jiru garuu alkoolii teestarii kanaan hojjechuu irra jiru isa sirriitti cimanii itti fufuun irra jira. Eessa iddoo kamitti manni bashannanaa jiru iddoo kam akkamii naannoo kam jira sa'aatii meeqa irratti jira kanaan waan egaa kontiroolii gochuun irra jira jechaadha. Isa sirriitti itti fufanii cimanii garuu hir'isuun danda'ama. Amma baay'ee hir'atu kan dur maal jedhame seete namni boqonnaadhaaf haalaaf gara biyya keenyatti innaa dhufu maal jedhame seete kottaa biyya keenya deemnaa biyya alkoolii dhuganii konkolaachisuu danda'amu akkas jechuu uyyume. Egaa seerri kun baheera amma namni konkolaachisu alkoolii afurii maal jedhama tinfaashii irratti afurii isaa keessattii fi dhiiga isaa keessatti parsantii kanaa ol oo ta'e konkolaachisuun danda'amu jedhee seerri baheera lafarratti waraqaa irratti baheera jecha. Kanaafuu isumaan kaasee kontiroolii kana sirriitti yoo godhan balaan hir'atuun hin oolu. Akkuma biyya haalaatti namni tokko oo bashannanuu barbaade isaan kan dhuganii bashannananii inni tokko immoo keessaa kan hin dhugne makiinaa sana qabatee bishaan dhugee isaaniin bashannansiisuu hin danda'amu. Toora akkas gochuu hin danda'ama. Kun egaa eessum biyyuma eessumattuu akkasitti hojjetu. Yoo ta'uu baate immoo tiraanspoortii fudhachuu hin danda'amu. Keessumaa dargaggoonnii fi namni biiraa tokkoof yookiin lama dhuge tokkuma moqqa kan jedhamu jiran godhi kan akkas godhi kaati jedhi akkas hin ta'inaa. Umuriin keenya kan gabaabsinus kan dhiirasnus nuyi oo akkas gootu maali kan namas rukunneet lubbuu namaas balleessineet mana hidhaa keessa seenuu keenya hin oolu. Akkasoo ta'urra of eeggannoo irra jireen leenjii kenna. Eessumattuu walli leenjii kun kan kennu akkas jechuutu isaanirra jira jechaadha. Akkas goone egaa balaan hin hir'ata jechaadha. Guddaa ulfaadhaa. Daawwattoota AMN Plus sagalee dhalootaa waan waliin turtaniif guddaa ulfaadhaa. Keessummaan keenya waa baay'ee kaasaniiru. Waan isaan kaasan dhaabbanne immoo ofii keenyaas keessumaa balaa tiraafikaa hir'isuu keessatti anis isinis gahee qabna waan ta'eef keessumaa daandiitti gaafa fayyadamnu imaltoota ta'uu dandeenya, konkolaachistoota ta'uu dandeenya, eessatti maal hojjechuun irra jiraata waan jedhu tokko keenyaaf hojii manee kennaniiru. Inspektar Asaffaa Mazgabuu gama hojii kanaanis yeroo dheeraa dabarsaniiru. Amma immoo hojii hubannoo uumuu barsiisuudhaan wal qabsiise sagantaa awutoo seeftii irratti hojjechaa kan isaan jiran. Nu waliin turanii waa baay'ees nuuf godhaniiru. Isinis waan waliin turtaniif guddaa ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.